Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a kan waliin ilaallu review exercise kan unit 1 waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Identify each of the following statement as true or false. Give your reason for false statement. Dhugaa yookiin soba jechuun deebisaa isiniin jedha. Yoo soba jettan sababa soba jettaniif kaahaa isiniin jedha. Gaaffii tokkoffaan chemistry is a science that deals with the study of way living things behave. Kun maani false jechuudha. False dha kun. False dha. Maaliifii chemistry'n waa'ee maaliiti kan inni qoratu amalawwan propertiiwwan substantoota composition isaanii fi structure isaaniiti kan inni qoratu jechuudha. Malee waa'ee lubbu qabeeyyii miti kan inni qoratu. Lammaffaan immoo every substance in the universe in which we live has its own property by which we can distinguish it from other substance. Kun maani true dha. Sadaffaan immoo the transformation of a substance is marked change in form, nature or appearance. Maanni kuni true dha kun. True dha sadaffaanis. Arfaffaan immoo the study of chemistry involves only microscopic information. Kun immoo maanni false dha jechuudha. Microscopic qofa miti kan inni qoratu jira. Isa kam in dabalata? Microscopic in dabalata. Microscopic in dabalata jechuudha. Asitti ishiin kun MI dha. Ishiin kun immoo MA dha jechuudha. Ishiin kun microscopic jennaani. Ishii kana immoo microscopic jennaan. Garagaradha jechuudha. Microscopic fi microscopic garagara jechuudha. Isa kanas in dabalata jechuudha. Microscopic qofa miti kan inni qoratu. Kanaafuu false dha jechuudha. Gaaffii shanaffaan organic chemistry is the study of chemicals that are not based on carbon. Organic chemistry jechuudha. Compoundota kaarboonii qabanidha kan inni qoratu jechuudha. Kanaafuu kun false dha jechuudha. Asitti not waan jedheef jechuudha. False dha jechuudha. Paartii 2 immoo blank space guunna jechuudha. Gaaffii 6 haga 11 jiran blank space guunna jechuudha. Bakka duwwaa. Gaaffii 6ffaan maal jedha? The property of a substance is its attribute, quality or characteristic jenna jechuudha. Bakka duwwaa kanatti attribute jechuudhaan guunnaa asitti immoo quality or characteristic jechuudhaan guunna jechuudha. Torbaffaan immoo composition jechuudhaan asitti guunnaa. Composition is the nature of something's ingredients or constituents, the way in which a whole or mixture is made up. Composition jechuudhaan guunnaa asitti jechuudha. Saddeettaffaan immoo the arrangement of and relation between the party or elements of something's complex is known as its structure. Structure jechuudhaan asitti guunna jechuudha. Salgaffaan immoo maal ta'a asitti bakka duwwaa kanatti energy. Energy is a power derived from the utilization of physical or chemical resources, especially to provide light and heat. Asitti maal ta'a? Energy ta'a jechuudha. Gaaffii salgaffaan.
kurnaffaan immoo physical chemistry jechuudhaan guutuu bakka duwwaa kanatti. Physical chemistry is a study of microscopic property, atomic property, and phenomena in chemical system. Physical chemistry jechuudhaan guutuu bakka duwwaa kanatti jechuudha. 11ffaan immoo analytical chemistry jechuudhaan guutuu asitti. Analytical chemistry is a study of the composition of matter. Analytical chemistry is a study of the composition of matter. Paartii sadaffaan immoo deebii keessuu jechuudha. Gaaffii isin gaafateef deebii keessuu gaaffii 12 haga 19 jiran kana hundasaa iddoo tokkottan deebisaa isiniif ka'a jechuudha. Asirratti akkuma argitan kan 12 deebiinsaa akkuma argitan kunooti. Kan 13 kunooti. Haga 19tti kan 15 illee ni jira. Table 1.1 irraa argachuu dandeessu. Kan 15 jechuudha. Tekstii keessan irra jechuudha. Kitaaba keessan irraa. 16ffaanis akkuma argitan ni jira. 16ffaan kunooti. 17ffaanis 18ffaanis kunooti. 19ffaan immoo kunooti. Egaa unit 1 kana fakkaata. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Warreen chaanaalii kanatti hin makamne subscribe gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Maaliif subscribe yeroo gootan isin fayyada jechuudha. Yeroon viidiyoo haaraa galakkisu viidiyoon haaraa galakkifameera jedhee isin beeksisa jechuudha. Viidiyoo taanuun unit 2 measurements and scientific methods kan jedhu walitti deebina. Haga sanatti nagaan turaa isiniin jedha.